Kanaafuu jannata hin galtu jechuudha. Jireenya bara baraa hin qabdu jechuudha. Jannata gaaddise jannata galuu hin dandeessu jechuudha. Maaliif jennaan Kiristoos akkana jedhe kun Wangeelli Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 53 irratti akkana jedhe. Yesuus immoo dhuguma isiniin jedha. Isin foon ilma namaa yoo nyaachuu dhabaattan dhiiga isaas yoo dhuguu dhabaattan jireenya of keessaa hin qabdanuu jedha. Kanaafuu jireenya hin qabdu jechuudha. Wanti fanyima qoy namni foon isaaf dhiiga isaa dhugee gadi bahee dhugaatii dhugu hin jiru namni dhugu hin jiru namni waan baala giraawwatu hin jiru. Garuu ati jireenya bara baraa hin qabdu jechuudha akka macaafaatti. Akka macaafaatti. Yesuus abboommata saarfan isaa Ile akkasumaan jedhi nan haara inde jireenya bara baraa nan qabbarma. Macaafattidha bara. Macaafattidha. Jireenya bara baraatti galuu hin dandeessu hin jedha macaafni. No, warri nyaatanii dhuganii foon isaa nyaatanii dhuganii abboommota isaanii inni taanan jireenya bara baraatti hin galani foon isaa nyaatanii dhuganii qofaaf jireenya bara baraatti hin galan isa kana. Inni ati immoo garuu nyaanne waan ta'eef argachuu hin dandeessu. Mee amma kana dhiisitti akkam ta'e deebiin kan kee baranaa sun miila bakka waaree ta'e deebiin kee baranaa sun. Abumuwaasi hiddetti. No, dhaggeeffadha. Wallahu akbar galatoom yaadachiifnee fi hin didde waanni yaadiillee finne waanni amantii kiristaana jedhamu wangeelarra hin jiru jedheeni hin didde bakka hin didde. Waadaa si nyaatte gaamasi. Duuka buutuu Yesuus Kiristoos kan jedhaman hundumtuu kiristaanadha jedhama. Jiru jenneen amantii kiristaana jedhaman jiru jedhaniini. Khalid eessa yaadatte sila sun ma waliin ka hin dabne guyyaa sani ana duba Ali si gaafa akkamitti waadaa irraa mannu nuti bara ani hodhu abbummaas waadaa seenne turre bara deemu waanne wallahi yoo warqaarratti karrame seeti maan afaan waan dubbadde bar qaara ballaman gooture afaanuma kanaan na waaqe afaanuma kanaan malee maarreen keessa maal jedhe wangeelli boqonnaa Yohaannis keessatti artee Bur bilaashuma jedhe bakka isa nama bilaashuma warra afaan nama fakkeenyaatti fi kadhachaan jira amanaan jira qoy gara biraa isan deeman amantii kiristaana waan jaamu dhageessin wangeelarra hin jiru miti ati kiristaana waan jaamu dubbatin uli maali yoo sin jaan ani beekuma jedhe kiristaana jaamu hin jiru wangeelarra dhageessin nuumi kan jedhe waajii si eenyu yaadii si amboo sin jedhe moo sin jen yaadiin amboo kana duuka buutu Kiristaana kan jedhaman duuka buutuu Yesuus Kiristoos kan ta'anii hundinuu kiristaanatti waamamanii. Amantii kiristaana jedhamu wayii jiraa ifi sitti maniimi. Amantaan kee maal dhaan jedhan kiristaanadhaan jedhan ma. Hin jiru amantii kana jedhu. Haala dhiisaa. Bara uummata goggoodduma dhagaa bishaan naquma dhagaa irratti bishaan akkan naqu uummanni bara uummata bara fudhatu quraana meer waan nuti isin mormu jiru kun wangeela keessanii bara. Ewa, walumaa galatti laga addesi amantaan qabdanu jechuudha isin amantaan qabdanu jechuudha. Walumaa galatti. Amantaan qabnee miti qoo hedduu naa qabitu. Maaliif amantaan qabnee macaafa dura dubbistee irra deebii naa dubbisi. Baay'ee gaariidha. Maaliif amantaan qabdanu? Macaafa irra hin jiru bara amantaa kiristaanaa kan jedhu hin jiru. Wangeela irra hin jiru kanaaf amantaan qabdanu hin jenne. Nuti garuu amantaa islaamaa kan jedhu ni jira. Quraana irra ni jira, hadiisa irra ni jira, guutuu jechuudha. Garuu keessan irra immoo bakka takkatti illee hin jiru. Bakka takkatti illee wangeela keessatti barraa'ee hin jiru. Amantaan kiristaanaa amantaadha kan jiru. Waan namni afaan isaatiin jedhu malee macaafa irra hin jiru. Kanaafuu yoo macaafa irra hin jiraanne immoo fudhatama hin qabu waan ta'eef amantaa hin qabdanuu isin hin jenne. Inni rakkina hin qabu akkuma sitti fakkaatetti jedhi ishee hin qabnu haa ta'u ati jetteef hin dhabnu ati jetteefis hin qabaannu. Eshi jira moo isin akka hin keessaawe. Kanarra naa deebita. Idda kamiin? Bakka kam jettu? Dura gaaddisee dubbiste sanarra naa deebita naa dubbisuu dandeetta. Jedhi gaafa mingaa. Eshi akkana jedha kuno wangeela Yohaannis boqonnaa 6 Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 53 irratti akkana jedha. Yesuus immoo dhuguma isiniin jedha. Isin foon ilma namaa yoo nyaachuu dhabaattan dhiiga isaas yoo dhuguu dhabaattan jireenya of keessaa hin qabdanii jedhe. Okay. Jireenya dhiiga ilma namaa foon ilma namaa wangeela eessaarraa argatte isa akkana jedhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 53.
Wangeela Yohaannis boqonnaa ja'a lakkoofsa 53. Eenyu tokko irratti maxxanseen akkasii dhoo keessa hin jiru wangeela keessa ilma namaa kan jedhu. Macaafa biraa qabdaati. Na biraan jira garuu dhugaadha sirrii madhaan kaaliidhaan jedhu. Wangeela sirrii jedhamu sirrii jedhamu. Ani koo kan gaaffii natti ta'ee isa kanadha. Macaafa isin qabattanii jirtan dogoggora qabaachuu danda'a yookiin immoo kan keenya miti malee kan akkas jedhu kan dhiiga ilma namaa. Qoya muuziin dubbisa hawwee qoya muutti fufeensi dubbisa. Akkana jedha. Eenyullee foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu jireenya bara baraa qabaa jedha. Anis guyyaa isa dhumaatti du'aa isa nan kaasaa jedha. Foon koo dhuguma nyaata. Dhiigni koos dhuguma dhugaatiidha. Foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu ana keessa hin jiraata. Anis isa keessa nan jiraadha jedha. Eenyu jedha? Kiristoostu jedha jechuudha. Kanaafuu ati foon isaa nyaattee jirtaa? Maa jettiree ilma Dhiiga isaa namaa dhugdee jirtaa? Qoila iddoo ilma namaa jedhe sanatti maal keessatti dhanni foon ilma namaa fi dhiiga ilma namaa dhugdan kan jedhu sanarra deebiimes eessatti dhanni? Macaafa biraa qabdaa Diboora? Shoo? Macaafa biraa qabdaa? Wangeela? Silkiin irraa nan qaba. Wangeela Yohaannis boqonnaa ja'a lakkoofsa 53 irraa kaasee dubbisi. Wangeela Yohaannis boqonnaa ja'a lakkoofsa 53 irraa yoo kaasatanii dubbistanii Yesuus immoo dhuguma isiniin jedha. Isin foon ilma namaa yoo nyaachuu dhabaattan dhiiga isaas yoo dhuguu dhabaattan jireenya of keessaa hin qabdan. Eenyu illee foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu jireenya bara baraa qaba. Anis guyyaa isa dhumaatti du'aa isa nan kaasa. Foon koo dhuguma nyaata. Dhiigni koos dhuguma dhugaatiidha jedha. Foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu ana keessa hin jiraata. Anis isa keessa nan jiraadha jedha. Diboora. Amma fakkeenyaaf jechuudha gaaf intini kan ergi dubbistee haa ta'u inni macaafni jedhee miti. Ergi jedheeti jechuudha. Kiristaanni foon namaa nyaata dhiiga namaa dhuga jettee yaaduun qabdu. Maaliif jennaan ammatiif fooniin kan ati dubbisaa jirtu garuu gaafa keessa galtee hafuuraan immoo maaliif akkas jedhee jechi kun maaliif dubbatanii maaliif jedhee hojiin isaa maalidha maarra oolattee gaafa hafuuraan keessa galtee tilmaamtu garuu akka ittiin yaaddu. Har'a garuu atamma garuu yaa fooniin dubbistee namummaatiin dubbistee kanaaf jecha siin galle beektaa haalli macaafa kanaa maaliif meeti hafuuraan haa dubbisine kanaaf iyyuu dhiifamaan kana keessatti no akka itti yaadin ishee akka itti yaadin akkasumas jedhanii miti. Diboora hafuuraan dubbisiti fooniin dubbise miti meeti hafuuraan dubbisi naayiki hafuuraan dubbisi mi naayikati. Tole? Asu. Khair inshallah madaamin gurra rasee jette gaaddi ishee gaata akkam taatare jireenya bara baraa hin qabdanu namni foon kootii fi dhiiga kan koon dhugne jedhaa jira. Haaliidhu macaafa dubbiseen jira macaafa nan solee garuu sirriidha miti? Sirrii dhugaa sirrii Eewa. Kanaafuu akkam guutanii ammatti foon isaa nyaannee dhiiga isaan dhugne waan ta'eef jireenya bara baraa jannata galuu hin dandeessu jechuudha. Akkam goota? Akkas naan jannata galuu hin dandeessu naan jedhee meela yeroo takkas naan jettu. Maal macaafa jedhee bara? Yesuustu jedhee maal godha isaa? Fudhadha maa rakkoo qabanii darbee maa makkaan ganaadha barra ganaa barachaa hin jiran maan ariifadha. Ganaa nyaatta foonsa. Siidima umriin koo ganaadha ammoo. Ganaa nyaatta foonsa. Jechuun ammatti maa Ndirbi moo jechuun lakkoon qabu bar rakkoon qabu jaarti ta'e hojii heerumayyuu mucaa godhate boodee garuu silaansa foon waaqni foon qaba silaansa waaqni foon qaba gaadise waaqni foon qaba foonii dhiiga qaba foonii fakkeenyadha malee foonuma nama nyaata miti jechuudha. Maal foon koo jira bara akkamitti waaqni foon qabaata foonii fi dhiiga. Jechuun Yesuus Kiristoos laphee ofiitti fudhachuu jechuudha akka laphee ofiitti isa jaallachuu yookiin immoo isaan akkasiin jedhu bara jireenya bara foon nyaachuuf dhuguu jira bara kunoo nyaachuuf dhuguu beekta miti nyaachuu. Dhiiga Yesuus Kiristoos isa nuuf fannifame jechuudha.
Foonsaa saranii lafa ranni yoo hin nyaati yoo hin dhugini jireenya bara baraa hin qabdanu jedha. Nyaachuu dhugu kunula akka bombaas nyaata ngaati nyaachuudha. Nyaachuu gargamti kunu. Daabboo baay'ee akka lalla. dhiiga qofaan irraa ta'e dhiiga qofa. Bakka dhiigaa bombi jaan dhugaa. Taasa nagaa akka maldan. Abshira fedha. Suusu dhiisme nagaa qabdate nagaan seeraa ta'u. Mee daabboon san daabboo isaan nyaachuu jiran dhufe Yesuus eebbise daabboon ati tarra nyaachuun ta'e Yesuus eebbise moo kanuma namni daabboon sana ta'a. Daabboo sana irratti kadhatan nyaate eenyu irra kadhate Yesuus irra kadhate moo ta'e isaan nyaatan ta'e Yesuus irra kadhate miti biddeenuma isaan nyaachuu jiran dhufe kadhatee fi bar eebbisee fi bar miti irraa fuudhee No, amma sini amma kamti amantaan rabbii tokkodha. Rabbii tokko yeroo nyaachuuf jettanii kadhattanii akkasuma nyaatan. Maal nyaanne? Yeroo nyaata nyaachuuf kaatanii yoo amma sin salaatiin kadhattanii jechuun bismillah jettanii jalqabdanii. Allah nyaatu jiraan jaatu daabboon nyaatu jira malee foon namaa nyaadha. Auzu billah. Foon yoo nyaanne reenu isa daabboo nyaatan siniin jedhee. Yoom yes daabboon foon namaa taate. La. Oi gadi ke gafi mani iset. Atumani. Oi. Yero wante. Jarra foon Yesuus kun kiiloo meeqan dhumatu. La ilaha illallah. Wayyo awwisitti bitti nake bar. Isin dhiiga Yesuus. Supermarket kami bitatame dhiiga waan dhiiga Yesuus hin bitadha. Sagaleen kun nagaamu. Oye. Kana keessaan dubbadhu boritti hin gaafatama waan. Maal dharee maal haasaatu nama jala nagaan qabdan isin. Nagaan waaqayyoo siif haa ta'u damma kokkam jirta. Isa jiraataa siif haa ta'u dammitu. Jira galata waaqa. Maa nuti kortuu warra soddaa kun gisee nagaa Nagaan waaqayyoo jiraataa isiniif haa ta'u nuun jettan ammoo waaqayyoo jiraataa hin waaqessitanii beektaa. Kanaafii warra waaqayyoo jiraataa isin hin jenne. Akkasii maaliif ayyaana waggaa cuqqaa Yesuus gaafachaa oole silaamaa na jala jallisiisan. Gaafi maali? Mee jira. Tanaffasa. Taap godhaa jirana. Maal gaafatte isa? Dadhabsiistaa irraa ofiifu. Jirtu sinus taasisa dhumaaban. Jira. Korba mumarreen maanni nagaa namaan deebistanii. Deebisne nagaan waaqayyoo jiraataa ha sekendii takkaaf hin duune kan bara baraan jiraatu kan naman taane kan hin duune kan waan wallaalee kan ibiddaa fi jannata qopheesse kan si uume uumama hunda uume siif haa ta'uu siin jenne. Ameen. Qoon kana hunda maalatti waan ture nan beeka baruumaa ko. Okay, waaqayyo du'a moo hin du'u? Akka nuun jette hin du'a nuun jette hin du'u itti dhaggeeffadha. Sus waaqayyo du'a. Waaqayyo hin du'a taasoo waaqayyo du'e nuti duune jechuudha bari hin jirre jechuudha addunyaa ta'e. Thank you. Yesuus du'e moo hin duune? Subhaan fiddini kamali. Akkana ka. Amma mataarratti si fedhu akkuma dura deebise sani deebise akkuma kallattiin deebise sani. Waada dhamni tiree amma deebii kechasanii fidee dhufee jira waan ta'eef bakka sana na baasa. Sinittani ma? Eessa si baasa? Kiristaana amantiidha amantiin. Kiristaana amantii dhugaati amantiin kiristaana amantii waaqayyo filate Allahu akbar abummaas nageetti tidhaammadha akkanaa si jedhama. Eessa si bana? Bakka kamiin si bana? Koofiyaa ofirraa hin fuudha. Phaxros boqonnaa tokko dhaabanii dhaqe. Phexros boqonnaa tokko lakkoofsa. Waan hin badne, waan xurii hin qabne, waan gad deebi'aa hin deebines isa waaqa keessatti isiniif Phexros tokkoffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 4 miti.
akkas jedha bar Pheexroos tokkoffaa boqonnaa tokko lakkoofsa afur akkas jedha indoo gorte amma kiif jechuun khair inshallah ustaada ustaada zuumi sana waan sringone mucattiin boqonnaa 14 waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh boqonnaa 14 yalla boqonnaa 14 hin qabu mucaa Pheexroos boqonnaa 14 hin qabu in qaba fayyaa alhamdulillah ustaaz Pheexroos boqonnaa lakkoofsa tokko boqonnaa 14 lakkoofsa 14 Mie nagaan maqaa fanna jallis. Khair inshallah. Akkam jirta nagaa qabdu. la hawla manuma jaldeessaa nu alhamdulillah ustaaz khair inshallah Maka jiraatan. nuti addunyaan imaama qabna nama jala deemu cal jennee kana dhaggeeffanne amiin aguu jennu malee cal jedhee warratti illee quraan tartiibaan deemu manni hawla wala qaban ayya fiduu deemu afuura keessa waan ta'eef nageenya sorry Afuura si keessaa qabee ture qabe. Amma Yesuusi. Ustaas hamma qeeqa dhadhiisati naa baasi aantee bakkasa Khalid daa baasi hin dabi jiru boqonnaa 14 hin qabu Pheexroos maal taate mucaa Pheexroos boqonnaa 14 hin qabu in qaba Qonnaa shan Kiristoos hin qaba bakka dogoggortee katabatte waan biraa miti maal hin qaba boqonnaa hin Baasi yoon baasi ni deebiin keessa sirraatti jiru hin qabu Khalidin giddi. haddise qoy zim jedhi qoy irra katabe kaalee in qaba yalla baasi bakka si barreessu bakka irratti Kiristoos hin qaba ani beet Meeqa boqonnaa meeqa jechuun jirti? Boqonnaa meeqa jechuun jirti meetti? meerra deebi'ime Pheexroos Phaaxroosiin kan qe'abate. Ayyee? Phaaxrooseetti. qoy sheeka qoy Khalidii fi Abumaaz afanii waan qabu waan ta'eef amma isin xiqqoo ishee dhiifama hojjen daafii baasi heshi nutti madhu Fuusii meeqa meeqa Pheexroos bee boqonnaa tokkorraa lakkoofsa 14 Pheexroos tokkoffaa moo lammaffaadha Boqonnaa tokko tokkoffaa sin jedhe tokkoffaa akkasii heshi boqonnaa tokko lakkoofsa 14 akkana jedha akka ijoollee abboomamanii ta'a malee kajeellaa foonii isa bara gowwummaa keessanii duukaa hin lucca'inaa jedha dubbise meerre kiristaanummaan amantiidha kan jedhu waa'ee kiristaanummaa yoon dubbatu qabsa kiyya waan Meetiin ta'eef dubbata ustaasa maal naguma akka garuu ati osii deebi ati naguma garuu suuse naguma garuu ati asqaa guddaa kana ofirra keessatti isii waan naguma Maali jettani? silamaa sanii kolfame nagaa ustaad Kiristoos kolfame sa guyyaa meeqa isin walii galtan addunyaan asiin durallee takkaan dhageenye torbaan meeqa bakkoota isin gaafannaa amantuma teessa kana achi dubbistan achirra dabarte yeroo marayyuu sin jechuudha maara dhugaa dabara viidiyoo si baasu bakka sanirra dabartanii gara biraa nu dubbistu baasa bakka Viidiyoo si baasu? koy viidiyoon si baasa daatu waqtiin jalaa waliin galtiin fayyaa Dubbiin khair inshallah jajjaba. hawa fi fuduraan dubbisin dhuftee dubbisin jettii bar ustaad gaafiin ati gaafattee un galtuufi bar hayxee jirti alisi guddisaa Liisaa galuu fi baattuuwwan Guddisaani. irraa Maal jetta? barreeffamee akka maalii ilaaltaa mirti ilaa abshira kuni abshira Pheexroos tokkoffaadha Pheexroos tokkoffaadha kun tole boqonnaa shan qaba boqonnaa tokko jette Tuqishii qaba boqonnaa kuma san tokko gadi tuqe buno lakkoofsa 14 jette miti lakkoofsa 14 siidha qaba lakkoofsi natti 14 kun mul'atu. akka ijoollee abboomamanii ta'a jedha kun akka ijoollee abboomamanii ta'a malee kajeellaa foonii isa bara gowwummaa keessanii duukaa hin lucca'inaa jedha yaa Kiristoosii kun Inni si waame ankiyaa kan keessa nada ta'uu danda'a ana bira hin jira kuteeta sinii baasa jechuudha amma kana reediyoodhaan Macaafa kan. ayyenu Macaafa kan harka Sigud. guddaati. Phexros lammaffaa Sigud ta'in namee Phexros lammaffaa banii fi
Itu sudah maaf bani. Eshi lamaffaan si bana qoy. Ayyee. Boqonnaa tokko lakkoofsa 14. Eshi. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka anatti argisiisetti dhagni koo inni akka gadoo kun dafee buqqifamuuf akka jiru ani beeka. Tokkoffaan akkasiin jedhu mucha maal taate isaa amma sirrii deebiinsi ibsa isitti mul'isa. Ana biraan jedha. Yeroo takkana obsaame. Yeroo takkana. Dubbisi jene si bira. Macaafa yeroo takkanatti dhiisame. Macaafa kam harkaa qabdameeti suusi. Macaafa miti ani wanni irraa hin qaba. Bakkuma ammaa kana jira ana bira hin jira gin isin bira waan jiraachuu hin beeku malee. Macaafa harkaa qabda ammaati. Astaghfirullah. Macaafa miti ustaasa macaafa harkaan qabu ammatti. Dhuguma astaghfirullah. Maalirraa dubbisuu jirta ree ammaati? Wanti irraa dubbismu. Ustaasa aduma isin irraa dubbistan kanarraa hin dubbisa garuu an kiyyaa kan keetti adda ta'uu danda'a malee jechuudha. Macaafni qulqulluu irraa hin dubbisu jira gin kitaaba miti. Macaafni bira jiru akkana jedhu macaafni waan kiristiinaadhaan haasa'uuti. Ati jalatu sitti kennee qeesitu itti kennee ijoolleetti sobanii biraa dhiittanii bar. Gaafattee jennaan itti kennanii qabadhu jedhanii biraa deemanii. Jarri kunoo ijoollee akkaataa itti soban akka kana itti kennaniiti bakka akkasuma qabadhu deemanii. Ijoollee aduuttee mataa nu bowwaasifti. Feediyoodhaan isin gaana qofa. Wajjirra kan wallaahi. Kanatti isin kennanii eegasan ammoo yoo nuti asuma bira dhufan kun oolu. Meeta ustaasa afur boqonnaa tokko. Phexros tokkoffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 14. As baasii dubbisi.